Jattiin asirratti argitan kun egaa deedamtee ajjeefamtee akkasii waan of ajjeeftee wayii fakkeessanii karratti finyoodhaan fannisanii jedhamaa jira. Mucaan kun Sima Biraanuu jedhamti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaatti eeggaa gudeedaniitiin booddee akkashii waan of ajjeesteetti mukatti rarraasanii deeman jedhamaa jira. Mucaa kanaan wal qabatee immoo kan siyaasa keessan keessa adeemsifattanu rabbiin hin sodaattanu. Waa'ee dhimmi kiyyaa mataa qabadhee minaamin ka jettanii kaniin godhee aanadhaa bakka ta'ee darbee jira. Kuni waan haarayaa miti waan ulfaataa miti noormaal no. Maal isiin kun nuti afaan irratti xaragattu kan mataarra nu baasaa jiru namicha kana. Waan akkasii waan badaa akkasii kana caalaa wanti badaan maal hojjetama? Kan noormaalii dheettaa miidiyaa irra baate. Wallaahi wabillaahi watallaahi atii fi booniyyee yoo wal bira gartan baatii lama wajjin jiraattan Hamzaan maal jeenaan jee. Hamzaan Sheek Jaabir immoo akkasitti cabsee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam jirtu. Har'as egaa viidiyoo kabiraasii qabadhee fidan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsu bashannansiisoo kan irratti bohaaru irraa barannu kan nu gaddisiisullees numa jira. Isas kan waliin ilaallu ta'a. Xumura viidiyootti naa waliin tura. Warreen magara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan wanta kana dhugoomsuuf jecha subscribe gochuu qabdu. Wanta kana dhugeessuun qabnuuni kuma dhibba kuma waraqataa dhugoomsuun qabnu wanta kana egaa dhugoomsuuf Oromoon keenya subscribe gochuu qaba isinii galee subscribe gochuu qaba hin qusatina viidiyoo kana illee like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha hin dhugeessina guyyaa tokko gara viidiyoo ድረስልኝ ኧረ እባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። አንቺ ማል inni kun maal ገለጸ እስትሮዳን ማል inni nun አዋረዲና ምስኪን ወላ warra akkas teessanii riikardi gootanii gadhiistanus jechaadha. Atuu akkasittanitti agarsiiftanii hoo jechuun beekuu dhiisuu danda'u. Baadiyyaadhaa dhufanii magaalaa keessa beekuu dhiisuu danda'u. As teessanii qaddaatanii akkas wal awwaarraduurraa akkasittanitti agarsiiftanii gaarii ture jechaadha. Dhiisaa haala nama salphinuma walii dhoksina. Daabboosii kana jibaadeedhaaf kunu Isaan sana minuutu kolfama. halluma jedhu. Ababba maaltaatan minuutu kolfama. Hiriiraaga. Ilaa bishaan itti Tokkuma jedhu. Dhagaa. Nyaataaga. Bijeessi afaan kaadhu gurbaa. Keenya moo? Keenya gara maaruu kana. Akkana? Gara maaruuti. Gabaa dhuftanii? Hoolaa kumatti hin gurgure. Dallaalli immoo birrii 50 jettee. Jara qarataatu birrii 30 fudhate. 80 miti. Nyaataaga. Nyaataan jira. Mirindaa wayiitti nu bitaa qaba. Abaan kee walitti qaba. Albaati. Ilma keessanii? Mirindaa fara ilma baadiruudha. Maal bareedduudha mucaa bareedaa qabdu maashaa. Maal bareedduudha kan kana harkaa fixxee. Maali Kootii bite jennaan ilaa kootii kana laa itti bite. Darbannee dhuma keessaan saalbaatii keessaa birrii 100 bite. Ijoolleen immoo qee jirti? Ijoolleen jirti. Burtukaan suudii jirti. Egaa intala sidiidhaa qabdu jechuudha si. Maal ijoolletti siimni immoo suma gaara keenyaati. Maal qabbana jira kanaafi? Innis waa barbaacha katamaatti gale. Laphee kana taa'e. Ayii gulloomtaniitu. Maal? Lapheen. Bishaan awwaa. Awwaa bishaan. Badir. Maali? Amala keessan durii. Egaa maal balan? Waa addaa ka? Esi akkanaa micciiramte. Faranjii akkanatti tolchiti. Namni katamaa baratee dhumeera. Birrii meeqa jette? 80. Mannee gaazii sittan kenne gaarii haati kumaa jette. Ay namni baadiyyaa namni akkasii badeeroo yeroo ammaa garuu istaayiliidhuma nama baadiyyaa duriiti inni kun isin galee hamma namni baadiyyaa akkasiin banneere amma humti magaalaa galee hariin iyyuu gara baadiyyaatti seeneera.
sababa viidiyoo isheen hojjettee tiiktookii irraa gadi lakkisteetiin abbaan intala isaa ajjeese. Lammii Paakistaan kan ta'e abbaan kun viidiyoo isheen hojjechuudhaan tiiktookii irraa gadi lakkistetti gammachuu dhabuudhaan intala isaa rasaasaan rukutee ajjeese. Hiraa Anwaar umuriin ishee 13 fi 14 gidduutti kan argamu yoo ta'u viidiyoo isheen hojjechuudhaan tiiktookii irraa gadi lakkisteen abbaan ishee rasaasaan rukutuudhaan ajjeese. Anwaar Halaq lammii Paakistaan ta'us garuu kan inni jiraatuu fi lammummaa Ameerikaa kan qabudha. Anwaar akkaataa uffannaa hiraatti gammaduu dhabuu fi viidiyoowwan isheen hojjechuudhaan tiiktookii irraa gadi lakkistu sababeeffachuudhaan waan itti hin gammanneef intala isaa kana rasaasaan dha'ee ajjeesuu isaa poolisiitti himeeti kan inni jiru. Paakistaan baay'ina uummataa miiliyoona 241 kan qabdu yoo ta'u sana keessaa ammoo uummanni baay'inni isaa miiliyoona 54 ta'u tiiktookiin fayyadama. Abbaan intala isaa ajjeese kun kana dura waggoota 25f maatii isaa waliin Ameerikaa keessa kan jiraataa ture yoo ta'u Hiraan umuriin ishee 13 hanga 14 gidduutti argamtu kun osoo gara Paakistaan hin deebi'ini Ameerikaatti viidiyoowwan adda addaa hojjechuudhaan tiiktookii irra gadi lakkisa akka turtes himan. Inni biyya keenya jira malee maatii miskiina maatii baadiyyaadhaan qaba jedhee akka barbaade dhufee nurratti amma argi dubbatu jechaadha. Ciyyoon engiddaa maal jette? Viidiyoon taane jara gad lakkifamee ka'ennaan sooshaal miidiyaa irra baatee maal jettee? Noormaal no. Wamti darbe badiidha. Kunuma xiqqoodha. Noormaaliidha. Ittisayyuu waan gaarii. Qoyyaa mucattiin maal obseetii mee dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa mala inda gamame. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni dhagayama dubbadhu. Ayyee ni dhagama. Okay. Bareeda. Garuu bakka kanarratti wanti jechuu barbaade waa'ee dhimmi kiyyaa duratti ustaaza keenya dhiifama naaf godhaati. Mataa qabadhee minaamin ka jettanii inni sun dhimma kiyya malee dhimma keessa miti waan mataa gadi siin qabachiisuu fi waan mataa ol siin qabachiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Normaal nahe. Okay. Itti aansuudhaan immoo kaniin godhee aanadha bakka ta'ee darbee jira kuni waan haarayaa miti waan ulfaataa miti normaal no. Dhagaa asirratti waan haarayaa miti waan ulfaataa miti normaal no. An jarri Mubaarik Musammaa Hamzaa Sheek Jaabir hundi keessanuu mucaa akkas ganaa ijoollummaa si ammallee keessaan baane mucaa si sabiyyii kana nama jettanii miidiyaa irra baastanii wajjin teessanii dubbattu normaal no. Baalagi wallaahi laazim wallaahi isuma dhugumaana aarsite gadhee normaal no. Si'i normaalii dhagaa baalagummaan akkasii dhaggeeffadhaa wanta kana. Ani abbaa mana kiyya yoo na jaalate wajjin jiraatu wajjin jiraatanii ka jedhamu san anaaf abbaa mana kiyya beeka malee namni biraa nuuf beekuu hin danda'u. Okay. Kanaaf waan dhufneef gochuu dandeessan godhaa yoo gochuu hin dandeenye immoo qaala ilaan gara asirra. Maal of seetii mucattiini? Maal of seetii? Akkamitti of ilaalaatti bakka kamitti of ilaalaatti? Yoo gochuu dandeessan godhaa yoo maal gadi taateef? Asirratti wanta keenya wanti isin galchuun jiru jedhaatti. Akkuma gaafa isin waan gaarii dabarsitanii naan Ustaaza Sheek Muhammad Bayaan isa ta'u akkuma isin gaafa waan gaarii yeroo isin dabarsan namni taa'ee isin laalu gaafa isin badaa hojjettan immoo maaliif badaa hojjettan jechuun egaa dirqama keessani. Namni sooshaal miidiyaa irra bahee ergan hojjedhe boru waan badii tokko balleesse namni maaliif badii akkasii balleessite naan jennaan isin hin galchu jechuun danda'u. Maaliif erga nama taane hundinuu beekumsa mataasaa qaba. Gati sanaaf walirraa dhaggeeffachuun walirraa baruun waanuma jiru. Kun waan gadii waan hin taane waan nama arrabsuun jaalladhu baay'ee nama arrabsee akkas nama jechuun nama erga taane badiin balleessina miti badii keenya immoo maa inni sooshaal miidiyaa irra baane jajnu maa inni akka gaarii wayii dubbannu normaal no jettu numaayyuu namicha kanan mataarra nu baase malee jechaadha. Nabi Muhammad Bayaaniif ta'anii siin haasa'aa jiru isa iyyuu teessee maal jetti astagfirullahi laazim wallahi laazim baay'ee isa nama aarsiti waan barbaade jedhu namichi waan barbaade jechaadha. Isi akkasii TikTokii irraa balleessuudha iyyuu godheeraa normaaliidha. Maaliku musiibaan astagfirullah laazim dhaggeeffadhaa. Mubaarik Musammaadha wanni kana caala hin jiru jecha ishii irratti wanni kana caala. Maame salaamu alaikum Ustaaz Muhammad. Leela dhaggeeffadhaa isin lameenuu deebii namaaf deebisuuf hin jarjarina amma wanni dhufneef mariidha.
Mubee naaf dhiifama garuu na ayyamta dubbachuudhaaf hin dubbadha. Si yameen jira. Laalla ustaaza keenya kabajamaa yaa obboleessa keenya. Ani akka Kadiiritti keessaan si barreesseetiin keessaa si dawwalee abboo anaafeetii kun oromummaa walitti qabna. Kadir dhiifamaa wajjin nagorsu barbaadan ammallee keessumaan nagortan billaa ila Kadir dhiifama Kadir yaada maammee keenya obsa qabaadhu rabbi sodaadhu. bar obsa yoo gorsat taate waan nan godhameef yookaan waan amma dura kanaatti taatu fi akkasuma ta'uu dhabdeef ila bar ammallee dhaggeeffadhu an akka obboleessa keetiiti. Yoo waan barbaadan keessaan nagorsaa isin jeera. Namicha kana tokkoffaa kan mataara nu baase namicha kana. Erga ishee jedhame jaallatte miti jaalalli kee kan dhuunfaati malee kan uummataati miti. Baastee sababii isiitiin hadiisa garaagaraa baastee maal jette badii akkasiin jajjabeessini. Ishii situ mataara nu baase noormaaliidha akkasii bartoota kaanii barumsa akkamii taati kun. Fuudhi akka barbaade dhimma keetiin hin galchu garuu bor sooshaal miidiyaa erga fiddanii baastanii of beeksistanii kaatanii bor ijoolleen maal irraa barattiidha malee nu dhimma namaa dhimma keessan nu galcheetii miti isin galee. Isayyuu nama dhaga'u ofuma isinuma beekaan isin lammani nama dhaggeeffattanu. Hamzaan Sheek Jaabir immoo itti cabsee jira mee dhaggeeffadhaa. Tanaaf jaalala ati jaalattee fi waan ati jaalatte rabbi si haa tolchuma jenna malee anammoo akka kiyyaatti obboleessa kiyya sirraan hoysumaan mabbayaan wallaahi wabillaahi watallaahi atii fi booniyyee yoo wal bira gartan baatii lama wajjin jiraattan Hamzaan maal jeenaan jee antanuman siidhaama dhaamsa kiyya kun ati jiraachuu dandeenye ani nadaraata kiyyaan siimu jira waaniin arkuun siimu jira malee maal agarte akkanaaf akkana jee dubbadhu Hamzaa dhiisu waa'ee bultii. Kana caalaa maal arguun jira sheeka kana caalaa maal arguun jira qoyyaa har'a miidiyaa irratti baatee ergasiin wanta akkasii noormaaliidha jette bor algaa keessanii argaa manuma keessan keessatti gudii isin gooti isinii galee uma biraati mitiim fagoon deemnuum. Namaan seenan Hamzaa keenya dhiifama ta'e naarraa. Baran sanaan siin je'e barwaata kan jenne waan nan mul'atuun je'e maamma bayaan jireenya kee jiraadhu obboleessa kee. Maaltu Hamzaa wanni hawaasni kiyyaillee Hamzaa innarraa dhaabbadhu Hamzaa kiyya dhiifamaa wajjite. Bar jiraadhu anaami barka wajjiisin bulchu rabbi wajjiin haa bulchu jireenya gaarii isinii haa kannu jiruu teessan jiruu gaarii haa godhu. Garuu waan anatti mul'atuun sitti himiyan kun ta'uu danda'a ta'uu dandeenya. Sitti mul'atus an ani jireenya kiyya waan ta'eef jaalalli karaa lachuu si godhe maamma bayaan rabbi wajjin jira mubarak kiyya dhiifama Hamzaa waan kana keessaa baa Hamzaa kiyya dhiifama. Mee tana na dhage yaamiin jee wajjii sinaa jiraachisu obboleessa kiyya jireenya gaarii umrii waliin isinii haa kennu kun nazaraata kiyya wanni inni nan arku jiru kun ta'uu dhabuu maltii. Tahu malti ammoo rabbii beeka waan tahu waan hin beeku. Amiin abshira. Ani tanumaan isinii dhaama akka obboleessaatti yoo ammoo amma booda wajjin jiraanna jedhu. Hamzaa dhiifamaa wajjin Hamzaa kiyya beeyta bultii namaa tana waa'ee bultii namaa tana rabbi qofaa beeka beeyta eegasii warra wal jaalatee beeka Hamzaa dhiifamaa ta'e naarra Hamzaa kiyya. Baraan du'aayin sii godhu jira sheeka rabbi si haa jiraachisuun siin jechu jira jireenya bareedaa. Rabbi ka jiraachisu anaa miti bar rabbi mi ka jiraachisu. Ayyee mubaarak inshallah gara waan dubbatanitti. Egaa akkuma dhageessan jechuun yoo jara kana yaaddan yoo jara kana gadditanii walitti deebisaatii wal bira haa jiraatanu garuu sooshaal miidiyaa irra akka barbaadan ba'anii nutti afaaniin xaragatiin jechaadha. Isayyuu ijaa qattee dhuftee argitaniitu miti ijisoo giddaan dhiqattee maal jedhama. Dhuftee miidiyaa irra noormaaliidha. Balleesseera al tokko anaa wanti balleesse anaa waan argisatte isinii galee akka nama waan gaarii hojjete kana caalamaa inni baala gummaan kana caalamaa inni badii hojjechuun mataara nuun baasinaa wanta akkasii ijoollee sassabiyyii fiddanii kun amma ijoollummaan si ammallee keessaan baane ijoollummaadhuma keessaan baane kun ammallee waan akkasii fiddanii laayivii irra galchitanii afaan nutti hin xaraqsiisinaa ijoolleen boru kanarraa maal baratti. Yookaan immoo waan akkasii sooshaal miidiyaa irraan baasinaa bakka achumatti fixaa waastaappiidhaan imoodhaan waan arge walitti bilbilaatii fixaa waan akkasii erga baastanii nutis irratti dubbachuu hin dhiifnu nutis isin arrabsuu hin dhiisnu arrabfamuuf hin dhiiftanu jechaadha kana baraa. Ishiin tuni
ishiin tun jechuudha feeban jedhamti saba Oromootiin alaati jechuudha. Ishiin tun immoo simboo jedhamti saba Oromooti. Wanni jara kana lameen irratti raawwatame wooma takka jechuudha. Gudeeddadhaa sanuu hundaa'um simboon tun simboo jechuudha qaama mootummaatiin irratti raawwatamtee janiitiin wagga Jawaaritti illee galakkisee miidiyaa kana jechuudha namni tokko namni keenyas kan dubbatu hin jiru sim jechuudha. Itoophiyaan tun dhiiga Oromoo kana akkatti dho'isuu kana maaliif akkatti feeti? Maaliif dhiigni Oromoo kun akka dhiiga saree hanqate? Maaliif daa'imni Oromoodhaa hoggaa tuqames Oromoon hoggaa cabxes Oromoon hoggaa waa taates akka waan sareen takka duutatti hin lakkaa'amne maaliif akka waan bakka namuma hantuuta ajjeessa taataa bara hogga Oromoo dhiigni Oromoo kun jechuudha namuma akka waan hantuunni du'e tokkotti ilaalama. Amma gaafa feeban kana jesti for feeban Itoophiyaan guutuu lafaa kaate garuu amma simboo kana namni dubbatu hin jiru. Baguma rabbiin Itoophiyaa san keessa na baasen. Baguma rabbiin Itoophiyaa san keessa. Argitanii asirratti mucattiin kun naannoodhuma Oromiyaa keessatti gudeedamtee akka waan isheen of ajjeeftee wayii kun amma maal yaaddee of ajjeefti miti akka waan of ajjeeftee wayii mukarratti rarraafamtee argamtee jirti jedhamaa jira. Asirratti namoonni baay'een jarri kaan bahanii maal jedhaaru mootummaatu akkas gochiisaa jira. Inni kan siyaasa isaa adeemsifachuudha jedhee an biyya kana keessatti wanti na dhibu Oromoo dhumti kun maa inni beektu rakkinni isaa. Inni kan maal jedha ka'ee fammasuudhuma jedheen jiru feemasummaadhuma barbaadee ka'ee waan argi sooshaal miidiyaa irratti dubbata. Gariin immoo maal jedha siyaasa isaa adeemsifachuudha jedhee maal jedha qaama mootummaatiin akkasitti ajjeefamtee jedhatu waan tokko hin bariin jechaadha. Mucattiin kun akkasitti ajjeefamuun baay'ee tokko nama guba. Boro obboleettii keenya obboleessa keenya ragaa. Kun immoo eessaa bahee akkas uummata Oromoo irratti godhamaa jira jechuun xiinxaluun gaariidha. Asirratti yeroo yaadnu duraan dursee kan milishaa ta'aa jiru eenyunni? Kan waraana adda bilisummaa Oromoos ta'aa jiru, kan waraana kan mootummaa ta'aa jiru eenyunni? Namuma keenya. Namni sharriin akkuma jiru namni gaariinis jira. Namoonni kun eessa keessaa bahaa jiru? Namoonni kun eessa keessaa bahaa jiru? Obboleessa keenya obboleettii keenya maatiidhuma keenya eddee biraati miti jechaadha. Isinii siyaasa keessan dhiisaati dhuguma yoo mucaa kanaaf falmattan dhuguma yoo Oromoodhaaf falmattan jechaadha. Dhuguma bu'aa Oromoo hin sobinaa wal sobuu wayyuum kaleessa namni isinitti miiram dubbanneerram namni kara deemaa jedhamu ummata Salaaleetii sagalee ta'ee namni ummata Salaaleetii falmaa ture har'a eessa jiraatu jedhamtanii hin beektan. Hin beektanu miidhaan irra gahaa jiru hin beektanu. Iddeen jiru hin beektanu. Ilaalaa gizee haasa'amuu jalqabe harka rukutuun maal fayyada sooshaal miidiyaa irratti namumti beekuun ni beema. Maal jedha asii namni ba'ee siyaasa isaatiif jecha mootummaan akkas godhee mucaa kana ajjeese jedha. Yoo dhugaa Oromoo barbaaddan ofii keessanii dhuguma falmattanii dhaqxanii dhugaa mucaa kanaa baasuudha. Waan dhugaa baruudha. Nama akkasii qabdanii unkaanis akkasii seeratti dhiyeessuu miti haadha si ajjeesuudha malee. Akkas ilmoo namaatti bor obboleettii keenyatti akkas gootu. Dhuguma sagalee ta'aaf himime dhugaan si habahu. Bor obboleettii keenya irra qaqqabahu. Maaliif siyaasa xabanna yeroo kana keessa? Siyaasa nu ajjeesaa jiraam. Barumsa dhabuun nu ajjeesaa jiraam nuyi. Inni kana tuumu tokkoon bariin kana jedha. Inni kana jedha. Inni kana jedha. Ishii uummanni maala dhaga'u? Ishii dhugaan mucattii kana akkamitti habahu? Rabbi gaa dhugaa mucaa kana nuuf haa baasu. Wallahi wanti yeroo kana keessa godhamaa jiru isuma siyaasa wal qabatee sooshaal miidiyaa dhuma kana raga gadhiifamaa jiru malee namni baay'ee miidhamee jiru jira. Hiriyaan gaayyaa hiriyaan nu jaallannu akkam nutti godhaara. Isa kana rabbitti iyyachuu qabna. Rabbi waan kadhachuu qabna. Asii kaanii mootummaa waan argi janna taanan wama tokko hin fayyadu. Wama tokkos bu'aa buusaan jiru jechaadha. Maaliif yoo nu nama gaarii taane Rabbii nuuf birmata. Mootummaan naannoo keessa dhufe akka itti eegus hin qabu. Ummatuma keenyatu walitti jallataa jira. Oromoodhuma keenyatu walitti dabaa jira jechaadha. Miimessa kana xiinxalaa ilaalaa miimee. Rabbi beekaa wanta akkasii argaa dhiisaara miti. Rabbi wanta akkasii beekaa argaa dhiisaara miti. Laalaa garaan nama nyaatu. Laalaa atu obboleettii keessan taatanii garaan nama nyaatu. Garaan nama gubatu. Kana waan jennu Rabbi nuuf birmatu. Eka viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Rabbi dhugaasii nuuf baasu. Amma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oromoo Show. Bye.